Baga nagaan dhuftanii hordoftoota YouTube kiyyaa kan taatan hundinuyyuu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Araan sagantaa isinii qabadhee dhufee hin jiru. Iccitii mataa keenyaa gonkumaa namatti hin himnu kan jedhu irratti iccitii mataa ofii gonkumaa namatti himuu sirriiti. Maaliifiyyuu akkuma ofii keetii iccitii taate bilisummaa keetirree abbummaan ni argatta. Kanaafiyyuu iccitii mataa keetii gonkumaa namatti hin himina. Itti dabalataan isin gorsuu barbaadu. Akka barbaaddeetti si jiraachuu dandeessa. Akka baharaa barbaadde sosocho'uu dandeessa. Jireenya kee dhuunfaa yoo namatti hin ibsine namni si beeku yookaan si tilmaamuu hin danda'u. Kanaaf iccitii mataa keessanii namatti hin qabdan. Iccitii mataa keenyaa yoo namatti himne namni itti salphisee baamuu danda'a. Itti mutuffata. Namni tilmaamamuu hin dandeenye fi hin beekamne tokko itti duruunis ni ulfaata. Fakkeenyaaf nama sangaraa isaas hin beekanii. Ofis hin agarsiisne, ofis hin qabsine namni tokko akkuma salphaatti isatti itti duuluu hin danda'a. Namni tokko otoo hin hojjetin yookaan hojjetee odoo waan tokko hin agarsiisin haasa'uu jaalataa hin odeessa. Kanaafuu osoo hin hojjetin yookaan odoo hin hojjetin iccitii koo kan jettu nama tokkottillee hin himin. Olka'iinsa keetii fi gadi bu'iinsa kee amma agarsiistutti eenyumattuu hin himatina. Namni si dhaggeeffatu hunduu riyaa keenyatti maaliif seetee waan ati gootuu dhiiseet jecha ati dubbattuun si madaara. Namoonni baay'eetu jira. Yeroo tokko waa'ee ofii gara malee dubbachuun karoora irraa deebi'anii tuqaluu waan yaadu hundi namootaaf godhuun kaffaltii qaba. Fageenya dheeraa deemuu fi yoo karoorfattan kaayyoo kee isa guddaa galmaan ga'uu yoo barbaadde imala keessan irratti yaada osoo hin kennin callistee karaa keerra deemi. Gammachuu keessanii bilisaan dandhamadha. Milkaa'ina keessanis akkasuma jaalalaan jiraadha. Namoonni hedduun isaan jecha isaaniitiin kunyuu isaanii isa ho'aa ta'ee balleessanii jiru. Namoota meeqatu itti yaada jireenya jaalalaa gammachuu qaba. Akka hin taane yoo godhanii imala kee jidduutti yoo kufteellee gonkumaa bufaatii of hin kaa'ina. Rakkoo mataa keessanii keessatti dagannoo ofiiti kan ka'e balbala ofitti saaqina. Itti dabalataa namoonni iccitii namaa baruudhaaf baay'ee fira fakkaatanii isinitti siqu. Gaafa iccitii keessanii argatan garuu sinirraa fagaatu. Kanaafiyyuu iccitii mataa keessanii ofuma keessaniif eeggadha. Kanaafuu iccitii ofitti qabaachuun oduu akka hin balalin gargaaruu danda'a. Yaada qabdanis naa barreessaa. Dogongora kootis immoo anatti himaa laayikii fi sheerii naa godhaa. Nagaan naa oolaa.